beezaf ustaasni maaliif wal argan? Wal fuuchuuf immoo gorsa moo maaliif wal arguu danda'anii? Beezaf istaanii akkaataan isaan itti wal argan karaa kamiinii eessarraani akkuma beekamu akka viidiyoo isaanii ilaaltanitti yookaan ilaaltanis ta'e yookaan ilaalles ta'e beezaf istaasni wal arguun hedduu takka baay'ee nama gammachiisa. Alhamdulillah alhamdulillah summa alhamdulillah. Kongiraa jennee jirra beezadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kiyya kan taatan hundumti keessanuu ani guyyaa guyyaarraa wantoonni isin dhiyeessu akbaara jadiida akkasii jechuu barbaada. Viidiyoon dhaamoo kan qabanne isin dhufne beezaa fi ustaazni akkamitti wal arguu danda'ani? Ustaazonni kun gizoo tokko tokko gaafa laalu viidiyoo namaa laalanii jenna malee ustaazonni sirriitti viidiyoo namaa laalu. Beezaf ustaazni wal fuuchuuf immoo maaliif wal argan? Amma namoonni tokko tokko yaada jijjiirachuu danda'anii beezanii ustaaza kanatti heerumuu dandeetti minaamina jechuu dandeettanii. Walaakin ustaazni mucayyoo kana garana kan isii fidee ummata kanaaf ifa taasisuuf hawwi isiin qabdu fedhii isiin islaamummaa qabdu kabaja isiin islaamummaa qabduu fi uffannaan isillee hedduu isii hawwisiisa jechuudha. Yeroo uffannaa ijoollee shamarran amantaa islaamaa argitu beezan roozaa fi sa'aadaa kaleessa argite malee dur hin beektu. Kana hin beekna. Sababni isaa beezan amantaa islaamummaa waggaa lamarraa yaadee ture jette. Waggaa lamarraa hawwii qabdi jechuudha. Isiin waan kan hawwii qabdi. Itti keessatti beezan ustaazni maal jedhaani dursaa kallattii tokko amantaa kana baranneetiniin gara uffannaa sababa maaliitiin uffannaan kun uffatame shamarraniif maaliif barbaachisaa uffachuuni sattarachuuni uffata dheeraa uffachuun hijaaba fuula isii uffachuun gaafii kana gaafatte jechuudha. Isiin hawwii isii keessa jiru fedhii isiin keessa jiru yeroo shamarran islaamaa takka uffatanii bareedan waan kana beezan hin hawwite jechuudha. Ustaazni ammallee beezadhaaf deebinii ni deebise waan tokko barannaadha dursa amantaa kana baradhaa jedhaani hiyyeessarraan fagaatiin gowwarraa fagaadhu yookiin wallaalarraa fagaadhu jedhaan jechuudha. Wallaalarraa fagaachuun kan nama gammachiisu dhuguma. Wallaaladha beekan beekaadha hayyuun hayyuudha beekan gara beekumsa sanii kasee fiduu jira. Irraa waa baratta gaafuma akkati teettee hojii haasoftuyyuu irraa waa baratta tokkoffaa amma beezan gaaf ustaaza kana bira teettee haasoftuyyuu hedduu takka nama gammachiisa. Sababni isaa maaliif namni kun karaa gaarii isii gorsa waan ta'eef karaa gaarii karaa hin taanerra odoo hin taane karaa gaarii karaa keerii gara islaamummaa san akkatti zinjettee dhufuurra waan kana beeytee kitaabota gara garaa dubbiftee gara islaamummaa akka dhuftu barbaada. Waan ajaa'ibaati. Ani baay'ee gammade jechuudha akka kiyyatti. Sababni isaa maaliif baqa waan addaati. Dhuguma isiniin jedhamti waan ajaa'ibaati hedduu takka gammadee beezaa baga gammadee ani lakkoofsa kee barreessitiin ture jechuudha. Sababni maaliif isheen kun jajjabeeffamuu qabdi yaada jedhu kan ta'edha. Isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya. Namni tokko umriin isaa waggaa 18 ol yoo darbe jireenya mataa isaa filata maatii wajjin filatu hin ta'u jechuudha. Sababni isaa uf danda'ee jiraachuu qaba yaada jedhutu sammuu isaa keessa jira jechuudha. Akkasuma warroonni amantaa islaamummaa qabachuuf hawwii qaban hedduutu jira. Gara dhiiratiin jira, gara dubartiitiin jira. Ani mataa kiyyaan ijoollee dhiirallee nan beeka jechuudha. Warroota amantaa kana arguudhaaf hawwii guddaa qaban. Akkuma beekamu obboleessi Abdii Raggaasaa yoo ka yaadatan ta'e mucaan sun faarfataa pheenxee na fakkaata kaleessa shahadaa qabate jechuudha. Waaw waan addaati wallaahi waan nama gammachiisu. Dhiifama. Waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Ijoolleen amantaa ortodoksiiti yookiin pheenxarraa dhufanillee islaamummaan kun maal akka ta'e waan akkamiiti kara sirriiti moo kara sobaate ka jedhan hubatan malee ittiin deeman waan isin ajaa'iba rabbiiti wallaahi lazee. Ani beezaa amma asirratti hedduu takka dinqisiifadha hedduu takka jaaladha yaaleen ture lakkoofsa isillee hiriyoota isii gaafadhe namni keenya garuu namoota xiqqoo akkasii wannaa qaban kana siin kennu lakkoofsa isaanii.
Akkasiin jechuu barbaada. Akkas isin jechuu barbaada dhiifama isinii obboleeyyan kiyya. Kanaafi wallaahi warroonni amantaa kana qabachuu barbaaddan, amantaa islaamummaa kana dhufuu barbaaddan otoo lakkoofsa ustaaza kanaa maxxansanii baay'ee bareeda jedhe tansaadha jedhee ture. Sababni isaa maaliif warroonni beezaa jibban amma jiru, warroonni beezaa arrabsan jiru. Obboleessi beeza illee maal jedhee asiin dura hin beekan jechuudha. Akka beezan gara amantaa islaamummaa dhuftu gonkumaan fedhu gaafa obboleessi isii kana teessiftee laaltummootuyyuu dhugaa obboleessi isii sunillee wanna takka wannaa isii dhooguun qabu. Maaliif nama cimtuudha, dubartii jabduudha, dubartii obsa qabeettiidha. Isarratti dubartii barumsa qabdu, namni barumsa qabu wallaahi billaahi jechuudha. Ol yaada malee dugda duuba yaadu. Karaa amantii kanatti sirriitti itti yaadee dhufa malee akkanumatti ol ka'ee har'a bakka ebaluun jaalladhaa, har'a bakka ebaluun akkas ta'a hin jedhu. Baratee dhufa. Mucayyoon tun nama maal jette beeza maal jette waan kana an har'a hijaaba uffadheef an har'a uffata uffadheef gara islaamummaa kanaa hin dhufu. Waan kana beekee dhufuu qaba. Amantaa kana beekee itti seenuu qaba. Isa jedhamu san keessa isii jira jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu itti gammadaan alhamdulillahi rabbil aalamiini. Maaliif baga amantaa kanatti dhuftee baga amantaa islaamummaa kana qabattee jedhaani garuu beezan ammaaf shuuritti dhibbaan dhibbatti shahaadaa qabatte na fakkaatu. Akka ani beekutti amantaa kana dhibbaan dhibbatti jechuun shahaadaa qabatte na fakkaanne. Hawwii qabdi garuu akkas isin jechuu barbaada. Asirratti obboleeyyan kiyya warroonni isii jala jirtan warroonni beezaa hordoftoonni isii ka kiristaana jira, ka muslimaa jira, ka pheenxee jira, ka waaqeffataa jira. Isa kana maal godhuu qabdanii yaada babbareedaa hin qeeqina isinillee wanni fedhii keessan isinitti dhagame hojjechuu dandeettu ta'e hojjechuu dandeetta. Maaliif nama guddaadha waan taataniif yaaduu dandeettanii. Kanaaf isin jechuu barbaade uummata kiyya jaallatamaaf kabajamaa komantii babbareeda barreessaa jajjabeessaa nama jabduudha dubartii jabduudha. Dubartii barumsa isiitillee hordofaa amantaallee hordofaa amantaa isimmoo sirrii jaalatti beeza gaafa laalta. Amantaa hin burchitu. Amantaa kiyyallee hin kabaje. Maali hin kabaje jechuudha. Amantaa isii kabajnaan gara amantaa kan addaan baafattee dhufte. Jibbitee dhuftee miti beeka. Amantaa kana waan kabajuuf gara amantaa islaamummaa kana dhufte. Amantaa isillee waan kabaju. Amantaa isillee gara amantaa islaamummaa dhufte. Amantaa isillee ni kabaji. Maaliif haadhaaf abbaa isii warroon ortodoksii akkasuma amantaa isaanii hin kabajan sirriitti kabajan dhugaa isiniin jedha. Akkas isin jechuu barbaada. Beezaa jajjabeessuu qabna. Beezaa bira dhaabbatuu qabna. Beezaan akka quraana rabbii qaraatee ijoolleen hedduun irra guddanne warroon amantaa islaamaa qabatan dhugaa isiniin jedha. Ijoollee hedduun argitanii miti. Wallaahi mucattii wayii jechuudha waan isin garramu. Waliin eegalle quraana jechuudha. Gizee tokko gizee suudii jiru san waliin eegalle mucattii sanii isin quraana san addaan kute. Sobuun haraama addaan kutee isiin garuu quraana san hin dhaabne jechuudha. Hamma ammallee isiin suudii jirti. Quraana hin dhaabne jechuudha. Quraanni dhumatu qaramee hin dhumatu. Akkas isin jechuu barbaada. Uummata qashii uummata jaalatamaa beezaan gara amantaa islaamummaa dhufu wallaahi billahi baay'ee itti gammade. Alhamdulillahi rabbil aalamiin warroota hafanillee rabbiin suutuma suuta keessa jechuudha. Rabbiin nu haa fidu. Dirqama gammaduun keenya dirqama isii jajjabeessuun keenya dirqama isii bira dhaabbatuun keenya yoo isii bira dhaabbatiin yoo isiin jajjabeeffatiin eenyuyyuu jajjabeeffachuu hin dandeenyu nama keenya nama ofiiti. Isinin jechuu barbaada uummata kabajamaa jaallatamaa akkasii isinin jedha. Namoonni yaada qabaatan yoo jiraate waa'ee beezaa irratti yoo yaada qabaatan yaada keessan naaf eeruu dandeettu. Namoonni mootuyyuu namni azala lakkoofsa beezaa qabdan lakkoofsa beezaa keessan na arga. Dhugaan isinin jedhan barbaada. Sirriitti barbaada. Akkasii haa jajjabeessinuu haa bira dhaabannu haa kabajnu. Ani beezaa hedduu jaalladha hedduu kabaja gaafuma dura isa hidoodhaan si wani loltuu isa hidoon si jaalladha minaamina jettu sanuyyuu beezanii gaafa sanuu jechuudha.
Achi keessatti gaafa laalu hamma isin obsa qabdu arge. Namni obsa qabu jechuudha buleen kee laala. Dhiifama. Namni obsa qabu ni beeksisa. Kirooriksii dhugan jennee, ni maraadhan jennee, uffata baafadhan jennee, Zaayidoon sin barbaadu, Roozalleen bayi jireenya keessa bayi jireenya keenya keessa jedhanii yeroo hamilee isii cabsan san garuu beezan akka nama isiin obsa qabdu nama jabduu akka taate gaafsan arge jechuudha. Dhiirumti isii argatee hedduutu akkanatti godha. Dhiirumti isii argatee dhiirri isii argate. Maaliif jette munaa jechuun keessan oolu. Mucaan tuni gaafa jarri jecha akkasii jedhanii hamilee isii cabsan sanillee sammuu bal'achuurra isaanitti deebite riqattee deebite roozallee dubbiftee roozan faa baqa xiqqeessitee bayi huccii minaamina jechaanii turte kan yaadatan ta'e. San booddee mucaan tuni obsitee sabrii godhatteetiniin baqa maaliifi karaa binnaa qoodee malee kanamaa hin ta'u kan jettu ergasii deebitee jara dubbifte jechuudha. Hammam hamma sam odoo isin taate akkam taatan fakkeenyuma odoo si taate akkam taata sitti dhagama. Dhugaa rabbii ni maraatta kirooriksii dhugeetta maalii ta'a jetta ufuudha jetta waa meeqa yaadda. Garuu isin nama jabduu nama cimtuu akka taate baqa obsiteetuma jara wajjin deebitee jara wajjin viidiyoo san hojjette yeroo isaallee jechuudha. Jarri yaamnan dhima dhufte maaliif waan badaan irratti hojjetan jettee hin yaadne baqa sammuu bal'achuuf sammuu guddaa qabaachuuf yaaduu isiitirra kan ka'e hedduu nama yaadu jechuudha. Hedduu takka itti gammade alhamdulillahi rabbil aalamiin amantaa islaamummaa qabachuun immoo beezaadhaaf waa guddaadhaa baga gammadee obboleettii teenya jennaani. Ammallee maatii keetis obboleeyyan keetis rabbiin gara amantaa islaamummaa kana haa fiduu isiniin jedha. Obboloota koo qaqqashtii jajjabduu jajjabeedhanii viidiyoo kiyyaa asumarratti dhaabaa beezaa jajjabeessaa ama viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa waddishaaloo lakkoofsa beezaa argattanii mootuyyuu naaf laadhaa isiniin jechuu barbaada maaliif jajjabeessuu qabnaa bira dhaabbatuu qabnaa isiniin jechuu barbaada yoo qeeqa qabaattanillee